مفتلين إيفا مسنين جري جران ربي فيش إيفا مسيح قد كنا رب ستس كنا بارتس ربي فيش إيفا مسيح قد تنجران أتي فيتو إيفا مقولي فيتو إيسا سنسا والقافت كونكولات عندان در ديمولي ونزين دوبي كون إلا أكا أجايبا كانت تنانو ساني بقتا هم بقتنا ولد دفني عرارمنو ولد دفني هافت أنو ولد دفني نغيني أبوفنو haga yoo makkana na dheesitan haga yoo makkana tigirgirin isin buuti rabbii tokkicha malee wanni waana godhas hin jiru rabbii tokkicha malee kana shuumullee kana shaarullee kana ulfuudullee kana deebisulee tokkollee hin jiru tana jala sararee isin imaan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh kabjantoota fi hordoftoota daawwattoota kiyya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii egaa gaasirraa tureetiin jira sababni sanarraa tureef Tachaasi fi ibsaa fi abdii wajjin araara gochuudhaaf gama kiyya manguddootti ergeeteen ture nageenya nu wayyaa nageenya buusuu qabnaa ni araaramnaan gama kiyyaan dhaabbadheetti jira jedheen itti dhaamadee jira abdan qalaa naguuraa yaada jedhuu dhiyeessee jechuudha ibsaanii ani hin dhaabbadhu hangan harka kiyya si galchee si cafaqutti hangan si dhabamsiisutti yaada jedhuu naaf dhiyeessee kun eessan akka isa ga'uu fi hangam akkana qabuu danda'uu fi hangam akka to'annaa na oolchuu danda'u isaaf rabbi beeka waa takka illee na godhuu hin danda'u jechuudha jara sadeenuyyuu osoo walii galanii na dhufanii akka waa na godhuu hin dandeenye ifa gala kun eenyumaafuu jechuudha abdiin waan isin ajaa'ibu isa anaa konkolaataa dantaa irraan qabu osoo hin qabu barbaade yeroo inni fiigu yeroo inni konkolaataa if argee fiigu san irra baasuu ni danda'a garuu irraa dantaa hin qabne araara fi nageenya waan barbaaduuf guyyuurra isaa wajjin nin arga guyyuurra konkolaataa yeroon oofu yeroon daandii qaxxaamuru konkolaatumaan bira kuta maaliifi araara waan barbaadu nageenya waan barbaaduuf jecha malee osoon dhabamsiisuu fedhee osoon fixuu barbaadee osoon ajjeesuu barbaade daqiiqaa kanatti fudhatan hundi isaaniitu likiin isaan beeka jechuudha. Kanas amma akka waan inni mucaa baasee dachaas inni baasee warri godhatanii isaanis beekaaf dhiisee achi darbeetiin biraa deeme mucaa bira kaayee jechuudha. Haa ima baasaniif haa gurra itti godhatuuf hamileen itti godhamtu fuudhuyyuu akka hin dandeenye nuuni beeka. Hamilee itti horuudhaaf jecha bakka sanitti waan san godhe malee wanni inni humnaan baasellee yookaan humnaan akkana godhee maammee akkana godhe jedhu tokkollee hin jiru. Abdii argitanii jiran akka inni abdii argitanii jirtan akka inni godhatu iyyuu. Konkolaataa ifu guutuu dhaabatee ifaan akkana godhatu guutuu maammee dhaabe seetu babatattisee fiiga. Ani gama kiyyaan nageenya barbaada waan ta'eef hawaasni kiyya sababa ummata kiyya isin irraa dhaabadde malee isin fitaan isin sadii walirratti hin daragaan yoon barbaade ummanni kiyya na dura dhaabatee dhaabbadhu maamme hojii kanallee dhaabii dhiisiti kottu gamana wanni biraatu ka dalaganuu ni jira eega hawaasni kiyya ummanni kiyya naan jedheen boodan dhaabadde ani mi'a mana nama horeeru jiru argitanii callisuu malee garuu waan sodaadhe itti fakkaata jarri waan sodaadhe itti fakkaata waan argitanii ani sodaadhee dheessu sodaadhee callisu itti fakkaata ibsallee abdileen akkasuma itti fakkaata jechuudha islaam muddamsuufuu mana bulatti jiru inni kafuur reddaan jette konkolaataa ifa guutuu maammee masiyaa kanaaf ansin tuqu waan fedhes ta'ee yoo isin dhaabbattan yoo isin karaa nagayaatiin kennattan yoo isin araara deebitan anis isin hin tuqu yoo araara diddan akka isin dirqiidhaan araaruma kanaa fudhattan isin godha beekab isin laafise malee isin kadhachuu jira dhaabadhaa an dhaabadheetiin jira dhaabadha ani nageenya barbaadaa dhaabadha maqaa ummata kiyyaatiif dhaabbachuuf deemaa dhaabbadheetiin jira gama kiyyaa humnaan xaaxxaaxxaat hin jedhina akka silaa heerri uumaa qabdutti ka itti balleesse irraan fixa niin uwwise ittiin qala akkuma jedhe sani akkasitti odoo fixannee irrana isinii wayya irra naafis wayya isiniin jedhaatiin turellee na diddanii fudhatuu diddanii hawaasni garii naa galatoomu warri yaada kiyya deeggartanis ni jirtanii akkan araaramnu akka nageenya buufnu jechuudha
akka nageenyi nu jidduutti bu'u warroonni araara kana keessatti hirmaatan namoonni qaaman hirmaatallee ni jira garuu immoo namoonni fudhatuu didee haloo baanuu malee jettan haloo na bu'uu hin dandeettan abadan an dhuga isin hima na qabus hin dandeettan yoo isin diddan an ammallee jala sarareetiin isin hima yoo isin diddan isin kadha kabajaa marsaa 3-4 ummatatti illee nan himu ummata dhagaa isinillee dhaabbadhaa jedhaan jara sadeen kana dhaabbatuu baannaan ibsaa fi dachaas abdii dhaabbatuu baannaan araara didanii manguddollee harkada akkuma darbitan saniin yoo araara humnaan maammee deemne humnaan maammee cafayna hin dhiifnu hanga aara baanutti yoo ka jettan taate isinin milkaa'u ani yoon barbaade meeshaa kiyya fudheeti mana isinii dhufaan mee akka itti ofirraa na oftan laala mana isinii dhufaan innuu mana dhufe jettanii harakaa takka goonaan isin sadee walirratti fixet arfaffarra of kuchisiisa arfaffarratti wanni akka teessaniitu na jeesuu qaanii dhayyuun maaliifi kanaaf fudhattanii kabajaan irra deebi'ee isin gaafadha ammas araara gama kiyyaa nin dhufa mee waan nagootan laala wanni isin nagootan takka hin jiru nin dhufa gara keessanu nan dhufa manas na eegaa mana ibsatti wali qabamaatii guyyaa godhadhaatii koottu jedhamee akkan an sodaadhee hafu laaltanii maan nagootan wanni nagootan takka hin jiru yoo manattuu nutti dhufe jettanii haloo baafanna maal jettan habiibiyan qophaa'itiin deemaa ani jaayiza yoo kana chi isin dhooyetuma isin taragaayyan guutuu sammana sa wajjin dhabama isin godheedha dhabamas ta'uu irra dantaan qabu addunyaa tanarran kaane lubbuun takka dhalattee laman duutu takka maduuti kanaaf eeggannoo kabajaan isin kadhe gaafa diddan gara tankaarfii gaafan seen isinis dhabamsiiset ufillee dhabama kana ummannis naa beekuu qaba ummannis naa dhaga'uu qaba itti hima ani gama kiyyaan jidduu tana itti ergee jira namas itti ergee jaarsummallee itti ergee dhaabbadhaa jiran anis ni dhaabbadha yoo isini balleesse isin miidhena isinirraa fixana isin wal'aana kamiidhanis ana wal'aana waan yoo wal'aantanii jiratanis gatiisan waan itti baaftan san akka falaa dhaabbadha hinga jennaan didanii jiran isaantu harka nu dide ibsa harka nu dide ibsaadha akka araarri kun hin buune ka gochaa jiru hangama kiyyaan ummanni dhaabbadhu nama natti kallattiidhaan bilbilee dhaabe amma booda nama tokko irratti tankaarfii hin fudhatiin nama tokko hin loliin nama tokko hattaan karatti yoo itti dhufte konkolaatallee bira dabarsi namoota naan jettan hedduu mutuma nin fudhe warsa ummata kiyyaan hin fudhadhe garuu jarri didee jira waan ta'eef fudhachuu waan didaniif yeroo an konkolaataan daandirra deemullee yoo an asiin dhufe ila akka ajaa'ibaa kanatti naannoo isaanii baqatan hin baqatinaa walit dhufnee haa araaramnu walit dhufnee haa fixannu walit dhufnee nageenya haa buufnu haga yoom akkanan na dheessitan haga yoom akkanatti girgiriin isinii buuti rabbii tokkicha malee wanni waan godhaas hin jiru rabbii tokkicha malee kana shuumullee kana shaarullee kana ol fuudhullee kana deebisuullee tokkollee hin jiru tana jala sararee isinii himaan rabbii tokkicha malee wanni addunyaa tanarratti waan godhullee hin jiru wanni addunyaa tanarraallee nagalchuu danda'ullee hin jiru isa tokkicha malee haga yoom hirriiba dhabdan nagaa yoo hojii jiraanne irra wayyu walit dhufne ambar baay'eessaniif gala keessan bar isin wajjin oolaa jira bas yeroo hedduu konkolaataan yeroo isaan isin daandii qaxxaamurtan isinuma biran kuta odoon barbaade odoo isin kuchisiisuu barbaade konkolaataan isin baasaa bira garuu araara nageenya waan barbaaduuf isin ajjeesuu fedhii waan hin qabne yoo diddan immoo an ammas isin hima yoo diddan jala sarareetiin isin hima akeekkachiisa sadhumaati kun asii achi akeekkachiisa dhuma ka'aan hin jiru ushururuun hin jiru qaab jedheetumaan isinit dhufa mee waan nagootan ta'a isinis dhabamsiisee ofillee dhabamu kan ofi hima
kana ufitti himan dantaan qabu dantaa takkan qabu waa'ee hedduu dalayne khayrillee dalayne sharrillee dalayne ka ittiin nu gaafatu isa malee isinii miti qaraara naa godhus isa malee isinii miti kanaaf alhamdulillah jedheeti rabbii kiyya galannaa ga'u kanaafuu rahmata godhee onnee tiyya tanarratti qalbii araaraa na deebisee ummata hawaasa bal'aan sababa ummata hawaasa bal'aatiif akkan araara fudhu akka nageenyi buuf onneen tiyya fudhattee qalbiin tiyya fudhattee gamana yaadunuu alhamdulillah waan guddaadha waan argitanii gammachuuti hangama kootitti itti naa'imaatii fudhattan taanaan ni fudhattan fudhatuu baannaan akka waan duutanii lafa jirtan illaa araara dinnaan wallahi isin dhabamsiiseetiin dhabamanis egaa gubatuudha xalxaliin xiqqoo gubatuun faayidaan qabu beeytanii gubannaan qajeeluma gubatu yookaan bakka kanaa gubattee bakka kanaa faayidaan hin jiru kanaaf kabajamtoota furdiftoota daawwattoota kiyya yoo isin dhagaan taate hangama kiyyaan ijibbaata ga'uuf deema xumurra ga'eetee hin jira xumurra ga'uuf hin deema ibsaa fa'a itti deddeebisee didanii jiranii miire itti mee didanii jiranii mi eega ta'uu baatte ani nin dhufa laa mee waan na godhan humna takka nan godhaniira nin beeka likkii isaanii humna takka kanan godhan xurii kottee jalaan ittiin geettu sadeenu osoo namaa dabalattee akka waan an godhan hin beeka kanaan dalayna malee waa hedduun dalayna nuti karaa hundaan dalaga akkuma isiniin jedha amma waa hedduutu haasa'uun barbaadu hawaasni kiyyas warri nan mufattilleen dhiifama isiniin jedhee jiraan rabbiif jecha dhiifama sii godhe kana arrabsites kana abaartes rabbiif jecha dhiifama sii godheetiin jiraan ati feetu dhiifama godhi feetu dhiisisan isaan wal gaafatta anaanii miti gama kiyyaan jarris fudhatuu baattee ani jala sararee itti hima ammallee fuula keessan duratti fuula ummataa duratti ani araara fedha nageenya fedha waan ta'eef yoo diddan hawaasa itti himaa isin an amma jaarsummaatti erginaan diddee haloo baafanna jecha didaa jirti an haloona baafachuu hin dandeessu na tumuus hin dandeettu na qabus hin dandeettu yookaan dhabamsiisetiin jara sadeenuu dhabama isii godheet dhabama isaan godheetiin achi booda yoo isarraa dhufte wajjin deema rakkoon qabu qophiidha gara hundattuu bilgas dhandhannaa fudhattan funyaan ura fudhattan araara diddanii paappaaf jennaan ani hojii kiyya inumaa daran isin gochisiisa mataan isin dha akka dura harka isinirra qabe ummataaf jechan harka isinirra qabean ummataaf jechan isinitti laafean malee akka gocha keessaniitiif akka silaa isin narra dalaydanii isin dhabamsiisa ture san akkan goone sababa ummata Oromoo sababa hawaasa bal'aa yaada namoonni garagaraa naa kennuun hojii kanaayyuu dhiisii warri jettan galatoomaa ulfaadhaa wayyooma warri na gorsitanis warri na abaaratanis warri ergitee na arrabsites galatoomi galata qabda sun zajaa rabbi biraa argaddu kanaaf waan isin jechuu barbaade itti maatii ibsattillee hunda isaanii itti maa araaramaa fixadhaa maammeen dhaabatee jira ani isinirran ta'u amma booda harka keessanirra isin hin darbu an harka isini kennadhee jira ummatatti harka kennadheetiin jira araara fedha waan ta'eef nageenya fedha waan ta'eef jarri yoo ka didduu taate immoo annan dhabamsiisa an dhugaa isinii jara sanii argamu